jenneetu eerumatti gallee jette. Kanaaf yeroo baay'ee fudhadhu har'a yeroo baay'ee daqiiqaa hedduu waa'ee Mother's Day irratti nan lallabaa. Isa booddee gadi buunee immoo harmootii keenyaaf in ayyaanefsinaa. Macaafa Asteer boqonnaa 4 lakkoofsa 14 akkasii baafatan nan fedha. Kakuu mufaa keessaa macaafa Asteer boqonnaa 4 lakkoofsa 14 waliin wajjin dubbifna. Amma sin macaafa keessaa macaafa Asteer baafatan ittaan immoo beezimenti lagee bishaan fudhatu jedhu bashee. إيش ندب بسمك عايز وسين مجاف أستير وكنا نافر لكم سبرا في الراكس كده موتو تمون كيو يروى كسيتيف يا دميدا مال تبيك مال تمون كي موتو تمون كي موتو تمون كي يروى كسيتيف يا دميدا مال تبيك يروى كسي كنتي أتجعلما jettee yoo dhiifte iyyuu Yihuudoota yookiis saba keenya kan furu iddoo biraatii hin ka'a atiif firoottan abbaa keetii hin dhumtu jedhee Asteeritti dhaame. Kadhanna Waaqayyo. Lallabi koo irraa waa'ee haadha gaarii harmee gaarii, haadha ijoollee gaarii, haadha sabaa gaarii, haadha biyyaa gaarii, haadha gaarii, haadha baay'eetu jira. Achi keessaa garuu waa'ee haadha gaarii ilaalla. Haadha cimtuu, haadha jabduu. Hallelujah. My preaching is a prophetic. Lallabirraa jummaadha. As keessa namni haadha hin taane jiru. Hallelujah. Dhugumaan isin jedha namni haadha hin taane jiru. Namni hin heerumaa mana hin godhataa haadha manaa hin ta'a haadha ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu as keessa namni haadha hin taane jiru. Ameen. Hallelujah. Mee yeroo kana lafa ol kaanee dhaabbannu. Gaaffii tokko guutamaati. Gaaffii tokko badhaati. Kadhannaa kana naa wajjin kadhadha. Gaaffiin keessanis maal? Yaa Waaqayyo har'a maal natti dubbatta? Yaa Waaqayyo har'a maal fudhannee gala? Guyyaa harmoolii daraaraa fudhatanii galuu yookiis poost kaardii yookiis kiriitik kaardii fudhatanii galuu tikeetii nyaatanii galuu wajjin gammadanii galuu miti. Garuu waan itti buusu dhalootaaf mana koof saba koof ijoollee koof mandaraa koof firoota koof sanyii paaskaala yaamos waan itti bu'aa buusu yaa Waaqayyo har'a maal natti kennita? Ani jedhe Mardokiyoos jedhe Asteeriin dhaamsatti dhaame. Rimas che le vedi amore da baba challenge di escala di amore Jesus hallelujah la bugawa kayo ang tirata sa tamiti Waaqayyo harkaketti galasif ke Waaqayyo harkaketti sinan dichadha Waaqayyo asiketti yo ris nilaga diya ni baba amma Waaqayyo sini niya challenge challenge
Anak tu surah arena ni doa kaya. Anak tu sekesan setelah pada surah arena seperti ni kangkeng ni doa kaya. Iyo ni dah gocap si doa kaya. WhatsApp ni pun, ati beta kau, ati itu bisa beta ni doa kaya. Anak tu surah arena kangkeng ni, anak tu surah arena. Oh lagi, atau kaljen ganda bersama kaljen. Hola miti, oga hola ufade, si bukke di fede si jelawabe. Anak tu surah hari si jelawabe. Galan jawab iyo faida. Galan jawab iyo faida. Hero aku tu penuh hidup benar. Hero aku cari hidup macam jenna. Galan jawab iyo faida. Galan jawab iyo faida. Galan jawab iyo faida. Wak iyo hero gavan. Wak iyo hero kamu. Ila wak iyo muda depan ni jenna. Hero wakayo ti. Hero wakayo ti. Calik jadi. Wakayo harra teso sarra harka ketuan kendu kaba. Wakayo teso sarra wan setelah batu kaba. Wakayo harra mana ketif. Wakayo harra jerengnya ketif. Wakayo harra sabak ketif. Wakayo harra mucah ketif. Wakayo harra mucah ketif. Wakayo harra barak ketif. Wakayo harra akik ketif. Teso sarra. Yesus harapkan. Galan doa kayo feito. Galan doa kayo feito. Galan doa kayo feito. Galan doa kayo feito. Yawa kayo magangke ulfat. Nugargar. 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 Hallelujah. 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 We are able to magangke ulfat. Magkikita magangke ulfat. Nuratul Fadl. Dalam sifat itu, Kristus Yesus. Amin. Maka aku akan berfirman itu tahu kalau saya itu. Macam Aster pernah afur dakopsa, pun afuran dubise, wae hana jogilan wangela kisah model kantan hada baye himun nabi kachkesa afur magawas le tokko number 1 jal kabarat kanila maramin hada Yesus Kristus itkatale amma kakuhara jal kami garamu kabumo bani sejadi mani kakuhara mayaramina hada Yesus itkatale between the transition kabumo fada kakuhara gindu garot wal dabar sagizat Elizabeth ada mana karyas, abu dulu, abi isa sejasa, ada mana ada enti, ada mana ada enti, ada macam mana, ini kalau jalan, ada mana ada enti, ada macam mana, ada mana ada enti, ada sebab tadi, ada generation in tadi, kalau masalah kisah omsat abdian, wantalaman omsat abdian, kau tahu deh, apa mana sih amanat tu tadi wakayo ni kecatut. Wakayo cari wakil ni Raji Yohanes. Esa Kristus Yesus kara derasi. Sagala Kristus Yesus kara sangat tu. Esa Esa Raji tajam Raji cima Raji Isayas bukan nafsu teman tua insan lupa. Tu mahu benda yogilan le. Kambran Aster hal sebab ini tadi mau tutte itu dah berre yo ilan le jangan kabar tiun lagi sendiri bisa ada mana Abraham Sarah ada kari tutte mujahid kam tutte kaku kam tutte mujahid kan tutte abdi kam tutte mujahid kahin jiro amantina kasih Yesus tutte Mujaan harga yang jero ilal jise mujaan tuan ye fanna wan kaban ni jise wa kayo to kanafi barat itti nan jise do itti mujaan nante kana hondu ma kisa tiro ofsan itu Abraham yo jike jarte itu apa tu ne macam Aster pokoknya Afrika ratti Yakob sebut Afrika yo ilal le
Asteer eessuma seetuu ergaa itti ergaa agarra. Eessumni Asteer kun Mardokiyoos nama jedhamutu Asteeritti ergaa erga. Maaliif breaking news bakkee ba'e. Breaking news maanni mandara keessaa haasawatti ka'anii dubartii tokkotu jirti. Dubartii Zuresh jedhamtu tokko akka afaanii biyya keenyaa Zuuriyaash jedhamta. Afaan Guraageen Zuuriyaash kan akka Zarish jedhamti. Zarish kuni haadha manaa Hamaani. Namoota hundumatti ayyaana dhaamsitee akka rakkooni sabni Yihuudaa akka isaan dhumuudhaaf jedhanii akka waan hundumaa qindeessitee fixee dubbatte. Eessumni Asteer immoo Asteer xinnummaatti afaan irraa duunaan of biratti qabee eessumni ishee Mardokiyoos kan guddisedha. Haa ta'u iyyuu malee eenyummaa ishee dhostee mana mootii keessa utuu jiraattu mootuu taatee lafa jirtutti rakkoon kun gaafa dhufu Asteeritti dhaamsa dhaame. Maal jedhee dhaamsa itti dhaama? Ilaa caleen jedhin yeroo sana kee itti dhufuuf jedhu, yeroo gidiraan itti dhufuuf jedhu, yeroo itti rakkoon dhufuuf jedhu, yeroo itti sabni furmaata dhabe, yeroo itti namootaaf namni dubbatu dhabame. I want you to be a voice for the voiceless people. Akkati namoota sagalee hin qabne kanaaf sagalee taatu barbaada. Haalli sii mijaa'ee jira waan ta'eef. Akkati saba kana gargaartu barbaada. Haalli sii mijaa'ee jira waan ta'eef. Akka ati saba kana gargaartu barbaada. Iddoo ati jirtu, iddoo ati nama gargaaru dandeessu waan ta'eef. Baay'ee wayii beektu laata namoonni baay'een jiru. Utuu nama gargaaru danda'anii kan nama gargaaru baay'ee. Utuu poteenshaalii ittiin hojjechuu danda'anii ta'ee jiru namoonni hojii hojjenne baay'eetu jira. Utuu haasa'anii nama amansiisuu danda'anii dubartoonni beeka, harmooleen beeka, ijoolleen dargaggootaa shamarran beeka, sammuu qabanii, yaada qabanii utuu jiranii maal jedhaa hubetu? Amma kana namoonni wallaalaniitu. Eeyyee dubbanne taanaan wallaalaniitu. Amma kana namni gochuu wallaalanii warra fuuldura turan. Eeyyee hamma maatiin goone miti. Eeyyee wallaalanii. Ati godhu. Keessa sagaleen Waaqayyo yaada si keessa kaa'a. Yaada sana immoo ati hojii akka tolchituu immoo hubannaa sii kenna. Ati yaada Waaqayyo sii kenne qabaatte isarratti immoo hubannaa Waaqayyo sii laannaan kaalamaan itti yoo gargaaramte you change the direction. Dhaloota jijjiirta.